walqunnamtii saalaa yeroo ulfafi ilaalcha dogoggoraa namoota baay'ee. Ashamaa harka fuunee akkam jiru bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u isiniin jecha arrammoo barumsa bareedaa tokko isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Innis dhimma fayyaa fi jaalala irratti wal qabate walqunnamtii saalaa yeroo ulfaa yeroo akkamii godhamuu qaba, yeroo akkamii hayyamamaa kan jedhuu fi ilaalcha dogoggoraa namoonni baay'een itti liqimfamanii jiranii kan faayidaa qabu tokko isiniif hima. Kanaaf amma xumura viidiyoo kanaatti share, like, subscribe gochuun na faana ta'an afeerraa fi tole ji'a 9 guutuu walqunnamtii saalaa malee hin ciisaa. Yeroon walqunnamtii saalaa raawwadhu sanyii koo garaatti miidhaa, jaalallee kootu maatii jarjar sanaan jedha. Gaaffii namni wanta kana raawwateef dhagee hin beekne kaasuudha. Gaaffileen akkasii kuni dubartiin ulfaa kan na kajeelchise, sana na kajeelchise, waan akkana kajeeli jedhanii dheeraa gaaffii mataa dhukkubsuun waan baratamedha. Kana keessaa tokko walqunnamtii saalaa na kajeelchise kan jedhan hin dhabaman. Maarree kun baasii maalii gaafa daree? Dubartiin ulfaa gaafa ulfoofterraa kaastee amma gaafa deessuutti heerrii fi seerri walqunnamtii saalaa irraa duubatti deebisuu tokkoyyuu hin jiru. Walqunnamtii saalaa raawwataman keessaa kan akka yeroo ulfaa raawwatamu caalaa akka malee mi'aawaa fi gammachiisaan hin jiru. Dubartiin ulfii iddoo dur mi'aawaa agartee hin beekne amma adda baafatti. Walqunnamtii saalaa yeroo ulfaa kan yeroo kaaniirraa maaltu adda godhaa? Tokko inni jalqaba nafsaalli dubaraa kan yeroo kamiirraayyuu zayita dibata sirriitti maddisiisuu isaati. Kanaaf dibanni kun walqunnamtii saalaa yeroo ulfaa si'eessuu irra darbee nafsaalli dhiiraa gufuu tokko malee akka buburraaqu godha. Yeroo kan goggogdee gara jeeqaa turte sun amma obbaafateera jechuudha. Inni kan biraanii nafsaalli dubaraa kan yeroo kamiirraayyuu ammaan dabaltee fi akkuma ispoonjii lallaaftee argamuu isheeti. Iddoon ishii baay'ee barbaada nama kan hin xaarsinee fi haaluma salphaa raawwatanii kan gammadanidha. Inni kan biraanii akkuma garaa keetti si qubsa, wanti si yaaddeessu tokko illee hin jiru. Har'a laguutu irra jira jettee guyyaa yaaddoftus hin jiru. Tasan ulfeessaa laata jettee kondomii godhachuu kiniin liqimsu nama hin gaafatu jechuudha. Haadha ulfaa dhukkuba dagachiisa. Dubartiin ulfii dhukkubni darbee mudachuu danda'a. Walqunnamtii saalaa immoo ajjeestuu dhukkubaa waan ta'eef miira keessa nama galchuun dhukkuba ishee irraanfachiisa. Inni itti aanu fayyummaa qaama dubartii ulfaa ni eega. Sa'aatii walakkaatti nyaata kiiloorii 50 bulleessa. Dhiibbaa dhiigaa waaltessa, mukii fi dallansuu ni balleessa. Haadha qofaa osoo hin taane walqunnamtiin saalaa daa'ima garaa jirtuufis barbaachisaadha. Ammuma haati gammaddu dhiibbaan daa'ima irra ga'ullee ni hir'ata. Da'umsaaf akka of qopheessituuf karra saaqxu tokko walqunnamtii saalaati. Yeroo walqunnamtiin saalaa raawwatamu dubarri gaafa miira keessa galtu gadameessi ishee ni kottoonfata. Yeroo da'umsaas akkasuma. Dhiibbaa daa'imtirraan geessu damdamachuuf dubarri ulfii gamanuma gaafa ulfooftirraa kaastee walqunnamtii saalaa gaafa raawwattu dhiibbaa nafsaalli dhiiraa irraan ga'u damdamachaa deemti. Kun immoo gaafa deessullee muuxannoo tokko ta'aaf. Walqunnamtiin saalaa yeroo ulfaa akkamiin raawwatamuu qaba? Dubartii ulfaarra akkuma yeroo kaanii akka barbaaddetti irra gangalachuun hin hayyamamu. Kallattuma feeteen naannessitee walqunnamtii saalaa raawwachuun dhorkaadha. Dugdaan ishii ciibsuun gaariidha. Poozishinii yeroo ulfaa hayyamamu wal cina ciciisuun dheerree karaa dugda ishee luka tokko ol fuudhee raawwachuudha. Akkasumas inni dugdaan ciisee ishiin ofirra yoo teessisee raawwatames gaariidha.
Walquunnamtii saalaa yeroo ulfaa yeroo akkamii dhorkama? Dubarri rikoordii ulfirraa kan qabdu yoo taate walquunnamtii saalaa hin hayyamu. Nafsaalli ishee kan dhiigee rakkisu yoo ta'e walquunnamtiin saalaa dhorkaadha. Dubartii ulfii walquunnamtii saalaa raawwachuu kan jibbisiise yoo taate yeroo ulfaa walquunnamtii saalaa raawwachuu dirqisiisuun hin barbaachisu. Har'aaf waa'ee isa kana asuma irratti xumurra. Walumaa galatti egaa yeroo ulfaa haala kanaan walquunnamtii saalaa gaarii ta'e gaggeessuun ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu ilaalcha dogoggoraa kam keessaa baatanii haala gaarii ta'e kana itti fayyadamaa isiniin jedha. Egaan kabajamtoota hordoftoota yuutuubii keenya qophii ammaaf qabanne asirratti goolabna. Namoonni subscribe hin godhin jirtan subscribe akka gootan kabajaan isin gaafanna. Amma qophii bareedaa biroo walitti deebinutti turtii gaarii.